gadda baay'ee onnee namaa madeessu, gadda baay'ee amilee namaa cabsu, duuti obboleettii keenya Qananii jechuudha. Duuti obboleettii keenya Qananii baay'ee amilee namaa kan cabsu, baay'ee kan nama madeessu jechuudha. Fooqirra of darbattee duutee jedhamee kaleessaa fedheen gadda har'allee itti fufee jira miidiyaa irratti jechuudha. Akkuma beektanii baay'ee gadda nama rifachiisudha. Maatiin ishii fagootti osoo eeganuu, maatii ishii ganaa nuuf guddatte, ganaa nuuf jiraatte, ganaa sadarkaa guddaarra nuuf geessi jedhanii mul'ata fagoo osoo qabaniifu ishiin garuu kichuutti citteetti, kichuutti lafarraa kaateetti. Umaa wanti godhan hin jiru. Lubbuun kunoo ammanuma bakka. Lubbuu jechuun bakka qilleensa bubbee jechuudha. Sekondii tokkotti kan nama keessaa fudhamtee deemtudha. Injirra osoo jedhanuu of dhabu jechuudha. Ashamaa akkam jirtu nagaa fi jaalalli Waaqayyoo lafa isin jirtanitti dachaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha. Chaanalii kiyyaaf immoo aaraa warri taatanii maatii kiyyatti dabalama. Laayik godhaa, sheer godhaa na jajjabeessaa. Viidiyoo kiyya aga xumuraatti naaf dhaggeeffadhaa. Naaf ilaalaa. Yaadaaf immoo gaafii qabdan koomentii irratti naaf ka'u hin dagatinaa isiniin jedha. Tole kallattumaanii waa'ee obboleettii keenya Qananii du'a ishiitti wal qabsiisee waan tokko dubbachuu barbaada. Dhugaa dubbachuu fi dursee obboleettii keenya Qananii Waaqayyoon lubbuu ishii amaaru. Egaa wanti godhan hin jiru. Lubbuu jechuun kunoo ammasuma bakka. Mucaan kuni borumtii isa kaleessaa isaa sana jechuudha. Eengadda kan duute san eengadda halkan sa'aatii 10tti duute jedhamte of darbattee duute jedhamte nuyi wanti beeknu hin jiru. Of darbattee duute jedhamu malee jechuudha. Haa ta'u malee boruu sammuu lidatiin qabaa jettee qopheeffachaa turte galgala isaa. Kaleessumtii isaa qopheeffachaa turte. Suuraa ishiin illee isa kaleessaa kana jechuudha. Lidatiin ishii isa kaleessaa kana jechuudha. Soori isa eengaddaati jechuudha. Kaleessa osoo hin taane eengadduma sana gaafa duutu bariisaa jechuudha. Lidatii ishiin jechuudha. Saniif galgala gaafa sanii suuraa ka'aa turte. Suuraa ishii immoo kaleessa maxxansaniiru. Eengaddallee maxxansaniiru suuraa ishii Facebook irratti jechuudha. Kan ishiin gaaf sana ka'aa turte. Ishiin egaa qophii isaa borumtaa isaa kana qophii lidatii ishiitti qabdi jechuudha. Akabbarachuu jechuudha. Iddoo abbaan manaa ishii argamutti akabbarachuudhaaf gaggeeffachuudhaaf hiriyoota ishii gidduutti gaggeeffachuudhaaf qophooftee jirti jedhame. Galgala gaaf sana immoo viidiyoo wayii sirba faana wal qabsiiftee hojjetteeti Facebook irratti poost gootee jechuudha ga'eera. Taadaa mucaan kun nagaa osoo qabdu mucaan kun lidatii ishii boru akabbarachuuf otoo jirtu egaa wanta dhufee gidduu kanatti buteetti hin deeme gaafii guddaadha kuni. Dhugaa dubbachuu fi homaa wanti godhan hin jiru. Kamis ta'u ishiin boqotteetti wanti godhan tokkollee hin jiru. Waaqayyoon lubbuu ishii amaaru. Kuni maatii haadha abbaa miti dhugaa nu mallee kan baay'ee mogolee nu buusedha. Duuti bakka akkasii kinoo bakka lubbuun ammanumatti daqiiqaa tokkotti injirra osoo jedhanu iddoo taa'utti nama bisa bakka dhugaa dubbachuuf baay'ee du'a suukkaneessaadha. Osoo dhukkubsattee maatii wal'aannatanii jedhanii ammum tokkollee maatiidha akkas wayya ture. Inni akkasitti dingata osoo intalli keenya injirte ani fagootti ishee ganuu mul'ata guddaa osoo qabanuuf intalli keessan duute gaafatti hin jedhanii itti mani. Kuni baay'ee ulfaataadha kun jechuudha. Baay'ee gadda suukkaneessaadha. Waan akkanaa Waaqayyoon manuma eenyuun keenyaayyuu hin seensisiin gadda akkanaa gadda dingataa kana Waaqayyoon gola eenyuun hin seensisiin Waaqayyoon kanumaan gahe haa jedhu baay'ee ulfaataadha. Mucaan kun otoo kolfituu otoo nyaattee hin quufiin otoo fiiddee hin quufiin mucaan kun kichuutti citteetti baay'ee namatti dhaga'ama baay'ee nama madeessa dhugaa dubbachuu fi waggaa 25tti lafa kanaa boqottee jirti. Waggaa 20 umurii 25 jechuun laala baay'ee ganaa kichuudha jechuudha dhugaa dubbachuuf ganaa daa'ima jechuudha. Ganaa jechuudha waa meeqatu ishii afa ganaa gaa'elatu ishii afa ganaa ilmootu ishii afa ganaa waa hedduutu ishii afa ture. Egaa waan godheef Waaqayyootu beeka. Hojii Waaqayyoo keessa galuun gaarii miti. Amma Waaqayyoon lafarratti namaaf qoodeedha kan jiraatan. Amma Waaqayyoon nama jiraachisedha kan jiraatan malee harka waan itti dabalatan yookiin namni itti namaaf dabalu tokkollee hin jiru. Idimee Waaqayyoon namaaf laate jiraatu jechuudha. Waaqayyoon immoo lubbuu ishii haa amaaru. Waaqayyoon lubbuu ishii amaaru nuyi kan jennu kanuma. Maatii ishiif immoo Waaqayyoon jajjabina haa kennu. Waaqayyoon isaan haa jajjabeessu. Laphee isaanii haa wal'aanu Waaqayyoon. Kun dhugaadha baay'ee kan nama madeessudha kuni. Isaan nu amma nu rifachiisee ammatti dhugaa dhukkubsannee nutu beeka jechuudha. Mucaa kichuu bareedduu kana karaa taftee wanti godhan hin jiru.
hojii waaqayyoon keessa sin galamu maatii ishiitiif jajjabina hawwina. Ijoolleen miidiyaa irra immoo jechuudha. Ijoolleen miidiyaa irraa dhaloonni miidiyaa kanarraa baay'ee dhumamuu na ajaa'ibe dhugaa rabbii kanarratti jechuudha. Du'a ishii kanarratti baay'ee na ajaa'ibe jechuudha. Wanta inni irratti ilaalee jechuudha ijoollee miidiyaa kanarratti. Waanuma ija isaaniitiin hin agarreetti firdii fudhachaa jiru. Waanuma ija isaaniitiin hin agarreetti cubbuu fudhachaa jiru jechuudha. Du'a mucaa kanaa faana wal qabsiise jechuudha. Amma mucaan kunii fooqirraaf darbattee jedhame calqabni isaa hundeessaa kanumaadha. Fooqirraaf darbattee duutee halkan isaatii kun itti kaatee jedhame. Malee wanta biraa bukkeetti hin jiru. Inni ijoon dubbatame isa kana. Garuu dhaloonni qilleensa kanarraa wanti inni hin faaliin, wanti inni hin borchiin tokkollee hin jiru. Golanni hin seeniin tokkollee hin jiru. Macaafni qulqulluun immoo waan hin agarre hin faradiinii jedha. Hin faradiin sitti faradamaa jedha. Yoo ija keetiin agarte malee, yoo agarte malee, waan sana haalli kee beekee ijji kee yoo arge malee, waan tokko namarratti faradu, waan tokko dubbachuu hin dandeessu. Maaliif inni afaan namarratti faradame sitti faradama jechuudha. Firdiin jalina ati namarratti faraddeen sirratti faradama waan ta'eef namarratti faraduu hin dandeessu waan ija keetiin agarretti. Macaafa qulqulluutu jira waan ta'eef. Sanii fi dhaloonni garuu iddoon hin seeniin hin jiru. Takka abbaa manaa tajjeesee, takka obboleettii tarka keessaa qabaa, takka siyaasaa waanuma dhaloonni kun hin jedhiin hin jiru. Baay'inni isaanii immoo abbaa manaadhaa jiru. Garuu waan hin agarre kana faraduun osoo isanii baay'ee gaarii ta'a. Maal jennaan wanti kun yoo boru soba ta'aate gola nama sanaa rukutee seenuu danda'a. Mana nama sanaa seenuu danda'a. Isarra firdii jallinaa farade sana boru mana isaa seenuu danda'a. Maaliif inni har'a ol keewwateera waan ta'eef namni sun. Kanaaf nuyi dhaloonni kun waan hin taane faraduurraa ofaa eenyu. Bakka ija keenyaan hin agarre waan ta'eef mucaan kun duuteetti garuu fooqirraaf darbattee duutee jedhameera. Fooqirraaf darbattee duutee nama tajjeesee wanti nuti beeknu tokkollee hin jiru. Fooqirraaf darbatteedha malee. Garuu maal jechuu qabna nuti eebalu tajjeesee waan ija keenyaan hin agarre tokko baanee dhaadannee waan ija keenyaan hin agarre tokko firdii jallinaa faraduurraa dhugaasaa kan beeku dhugaachi keessa jiru sana kan beeku waaqayyoodha jechuudha. Dhugaachi keessa jiru sana kan beeku waaqayyoodha. Dhugichis immoo dhugaan hin qal'atti malee hin cittu jedha Oromoon. Dhugaan hin qal'atti malee hin cittu jedha. Yoo dhuguma mucaan kun lubbuu ishiitiin harkum ishiitiin of balleessite of darbatte taate waaqayyoon lubbuu ishiitti haa araaramu jechuu. Yoo immoo harka namaati yoo taate immoo waaqayyo dhugaa ishee haa dubbatu jedhanii waaqayyoon kadhachuudha malee waan ija ofiitiin hin agarre abbaa manaa tajjeesee gad darbatee meennaa sana abbaan manaa na ajjeesee gad darbatu namni dhaabbatee ilaalee jira daraa waaqayyo namni dhaabbatee argee jira. Kuni maal inni egaa firdii jallinaa osoo hin argin osoo hin beekin jechuudha. Ofumaan ofitti faraduu, ofumaan cubbuutti galuu, waaqayyoon ofitti gaddisuu waan hin agarre irratti. Kanaaf yoo dhumallee namnillee ajjeesallee harka namaatillee ta'e waaqayyo dhugaashii baasee jedhanii waaqayyoon kadhachuudha malee eebalu tajjeesee waan hin agarretti yeroo sana waan dhaabbatanii ilaale irratti firdii jallinaa faradanii amma nama sanaaf dubbatu osoo hin taane nama sanaaf mucoo duute kanaaf dubbatu osoo hin taane lubbuu isaa irratti faradaa jira dhaloonni kun jechuudha. Dhugaa dhaloonni akkasitti waan hin taane dubbatu lubbuu isaa irratti faradaa jira. Mucittiin duuteetti deemteetti garuu warri firdii jalinaaf dubbatu kuni ofirratti faradaa jira bakka ofirratti faradaa jira malee mucaa sanaaf dubbataa jiru. Maaliif hoo jettanii hin agarre kaa yeroo sana kaa mucaa kana abbaa gad darbate hin agarre ofii ishiitiif gad of darbattee nama darbatee hin agarre kaa garuu dubbiin ijooni of darbatteedha. Yoo of darbatte lubbuu ishee haamaaru yoo of namatu darbate taate immoo waaqayyo dhugaa ishee dubbadhu jedhanii waaqayyotti dabarsanii waaqayyoon akka dhugaa ishee dubbatu waaqayyotti kennuudha malee nama meeqa faaluun nama nagaa qabu meeqa faaluun sirrii miti jechuudha. Dogoggora jechuudha kun guutumatti dogoggora waan isin jaalatu jechuudha. Warri immoo arraba isaatiin waan hin taane dubbatu kun ofumatti faradaa jiran dhugaa dubbachuuf amma gurbaan kun jaalala guddaa waliif qabu jedhama. Anamma gurbaa kanaaf falmuu osoo hin taane jechuudha. Bakka hin agarre waan hin agarre tokko dubbachuun faraduun sirrii miti bakka waaqayyootu beeka waan ta'eef dhugaan isaatiin xalamee harka waaqayyoo jira. Waaqayyoon immoo dhugaa mucaa kanaa yoo harka namaati ta'e waaqayyoon hin dhiisu jechuudha. Harka namaatu yoo ta'e dhugaa mucaa kanaa waaqayyoon hin dhiisu faradaaf hin dubbataaf dhugaa ishee jechuudha. Garuu immoo mucittiin kun immoo harka isheetiin of balleessite akkuma jedhame sana akkuma of darbatte jedhama harka isheetiin of balleessite taanaan wanti waaqayyoon nama godhullee hin jiru. Dhaloonni akkasumaan indaalama abbaa manaadhaa obboleetti isaatiin waan ta'e yoo jedhame dhugaadhaan alatti wanta ta'u tokkollee hin jiru jechuudha. Garuu inni yeroo sana dubbate firdii ofirratti fudhate ofitti farade jechuudha. Saniif arraba keenya eeggannu cubbuu ofitti fudhachuu hin qabnu.
mucoo ta'e boqotteetti cubbuu ofitti fudhachuu hin qabnu. Dhugaa ishii immoo Waaqayyo haa dubbatu jechuu bichaadha wanti nurraa eegamu. Maqaa namaa dha'uu osoo hin taane maaliif jennaan ofitti faranna ofitti cubbuu galchina waan ta'eef maqaa namaa dha'uu osoo hin taane Waaqayyo dhugaa ishii haa dubbatu dhugaa ishii dubbadhu jennee Waaqayyoon kadhachuu yoo harka ishii immoo taate itti araaramii jennee araara kadhachuudhaaf malee maqaa namaa dha'uun bakka kanatti barbaachisaa miti. Ijji keenya yeroo sana nagarre waan ta'eef cubbuu mana keenyatti cubbuu maatii keenyatti galchuu hin qabnu cubbuu mataa keenyatti galchuu hin qabnu ofitti farachiisuu hin qabnu Waaqayyoodhaani arrab namarratti faranneen nutti faradama waan ta'eef saniifuu kanarraa ofaa eeggannu. Ammayyuu Waaqayyoon yoo harka ishii taate ishii amaaru yoo harka namaati immoo taate dhugaa ishii haa dubbattu Waaqayyoon isa kana bichaatu nu baasa. Turtii na wajjin gootaniif galatooma agar uumatti viidiyoo kiyya naaf ilaala. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u.